السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت الدعوة تكين أكم جرتن بك جرتن نجني سوجينا أجرات وجد ويا راه ستي أرجما أكم أرجتن أس شجع كان أين أرجتني شجع نكون شجع مفروشة كواهون دف كيس أكبو شجع مفروشة كنا وانتون دقوت وده شودا mana بريدة تين شجع كان كيس تنوي فيديو ورا ورجتني جتني شجع نكون كان كريف فمو شجع لين كان فكات والفكاتن هدو جريت شودا كان عندنا فيديو كيس أبديو جيفار درين أرجتني سوف اللي تي في اللي واهندي كان جود تمي كتاهر بالله عبد الله أسجرا مال مرتي سينري ديفا مسألة عبد الستي هندا جيسوس تسته فيديو يقرأ بني بود سايلنت ينور كاتي سجلين ما يكين جتورا كنافو أما أنا ما تو سني هاسي سني هندا واهندي سني إبسا من نكون سمياف كابيف جتورا كابدي كفلة جرا جتورا عبدي وجي ولي مرنت ما نمرت نفي ما نلالي في إن اللي شجع كنا كباك كيس سجلوك كنا فكات والفكات جرا فوقي تكرر شغالي والفكاتا أستي فيديو كانوا ورا ورقتني جرتني أبدين كيس قالوا لي من يسافر كان عندورا ورقتني جرتني يجوا كاتشي أكاسي تكونوا أكون بيك كمود شغالي مفروش هدوان جروف كان كيس هاتوك نمدش لي أبان فوق كان اللي أبدي ولي سايبوان تانيف قتي مدالوان ووقع لما وقع سديو كفلف قتي باقي بريدتين قتي mana duwwaatiin kameeshaan qabneen akkasitti nuuf kireeffamaa jira meeshaaleen kunniin haaree kanam tokko osoo ittiin galiin farrashamee kireeffamuuf lafa taa'e namichi abbaan manaa saayib abdii waan ta'eef haala kanaan nu hir'iseet qabdii kafalee jira jechuudha. Akka Sumayyaan asitti galtuuf Sumayyaalleen akka yaadetti hin sodaatte malee yaadni isii asumatti Yamanima keessa jiraachuudha. Fedhiin isii hin qaanfattee mana gadhiisee meeshaa gurguradhee ganaa haaraatti meeshaa bitaa ganaa mana farrashaa jechuun yaada akkasiitiin qaanfattee malee galuu jiraachuu hin barbaadde akka yaadetti jechuudha. Amma asiin deemtu jedhee yaada inshaallah. Inni dhufti kuni manni kun saloonan qabaa waa hundi keessi jira open kitchen jira kushinallee kan guutamee kutaa hirribaa kutaa keessummallee wanti hundi waan jiruuf ni jaalatti dhiyaada kana isiif wanti jedhee viidiyoolee akkasitti kan mul'isutti agarsiisa akka isillee inshaallah tole jettee naan araaramtee garaa laaftee dhufteetiniin wajjin jiraannu abdii guddaa qaba kanaaf du'aa godha kushinallee kana fakkaata kawaa hundi guutamee tallaajanni jira maqsala uffatitti miican gaazileen oveninni jira wanti hundu akka open kitchen iti jechuudha wal keessa banaa saloona wajjin maskoot irraa walirraa achi baafachuu hin danda'an jechuudha mana hedduu qulqullina eeggatee fi mana bareedaadha mana maatii tokkoof ta'u jechuudha kutaa hirribaa guddaa ni qaba kan meeshaan hundi guutamee kutaa ijoollee akkasumas kutaa keessummaan ni jira saloonii bal'aa bareedaa kanaaf wanti hunduu ni jira jechuudha kan ulaagaaleen isaa guutamee hedduu bareedaadha jechuudha shuggaa bareedaadha apartamaa gubbarratti jechuudha kanaaf mana kana keessa Sumayyaa wajjin jiraanne jedhee abdii guddaan qaba na araaramtee dhiifama naaf gootee wajjin kan jiraannu kadhachuu jira isillee biyya kana osoo hin beekne as wajjin jiraanne jedhee yaada. Okay akkuma argitan mana asirraa argitan kana Sumayyaaf qabee ijoolleef Sumayyaaf jechuudha mana shuggaa mafruushaa jechuudha ka hunda of keessaa qabu kutaa hirribaa qabaa meeshaa guutuu wajjin kutaa keessummaa kutaa ijoollee ni qabaa open kitchen maxbaka wajjin qabaa kushiinii banaa jechuudha wajjin saloona guddaa bareedaa soofaa fi xaawulaa irratti nyaatan so hunda meeshaan kan guutamee jira jechuudha as keessatti kanaan dura viidiyoo raabatti turre irma mafruush waan kireeffamu waan taateef keessa viidiyoo raabatti turre jechuudha kana kireessuuf Sumayyaaf akkuma argitan viidiyoo amma abdii wajjin argitan kana Sumayyaa kireessuuf qabdii kafallee jirra jechuudha asitti wanti yaagettuuf jechuudha asitti agaltuuf qabdii kafalee jira maaliif amma Sumayyaan abdii qaba akka eega Yaman dhufte booda Itoophiyaatti akka gadi hin deebine abdii guddaa qaba akka waan astaawaa dhufte garuu qaanfattee ofiimmoo na jaalatti ofiimmoo himuun qaanfattee ni sodaatte osoo na jaalatu baattee bakka deemtu hunda viidiyoo waraabdu osoo abdii kutachuu barbaade bakka deemtu hunda as jiran jettu maaliif akkas gootiree haan jala deemuuf barbaade jechuudha as jireettee sillee waan viidiyoo daleeduuf haan bakka hunda deemee barbaaduuf akkuma kanaan dura isinii miti obsa kiyya laaluuf yaagamitti fixataa ani immoo abdii kiyya in kutataaf in kutatu laaluuf deemti ilmaan kiyya abdiin kutachuudhaan waggaa fedhallee maan taane hanga argaddutti ma barbaada gaaf tokko rabbuu as baasa jechuudha kanaafuu namoota hedduu ni aaranii jalan deemini akkana godhe akkas godheettan jechuudha ani mumkin amma yoo isiin rabbi galaa lafisee dhimma adda baafachuu dhufteef waa'ee Sa'iid mucayyoo takkarraa ilmoo dhalche jedhamee mucayyoo irraa dhalcheet mucaa dhiiraa qabeetti san tokko adda baafadha jettee lammaffaa immoo wanni fiigaa dhufteef akka achirra dubbattetti hawwaa wajjin jechuudha ka dubbatti dhala arabaa fuudhe jedhanii
jettee turte. Yamanii fuudhee san dhageenyanii fiigaa dhufte jechuudha ulaaluuf. Abdii kutee nu barbaaduu dhiisee jiraati baatii meeqa kun achitti hafe. Kanaafuu amma jaartii fuudhuu deema. Yamanii fuudhee jira, dhala Arabaa fuudhee jira. Kanaaf Sa'iid Kalaas amma booda iyyuu barbaaddeetiin akka waan fiigaa dhuftee of ni yaadachiisu jechuu akka hin dagannee fi akkasillee hin fakkaate jechuudha. Amma hawwaan sagalee kakaayaa fi miishajilee barreessee fi akka bilbileetti hawwaallee na dheessite akka waan diinaa akka waan hanqabee hiisuu yookaan ajjeessuuf barbaadu. Waan akkasii sodaatti jechuudha. Waan aan ilmaan tiyya bira jira ilmaan tiyya wal jaalatanii jaartii tiyya wal jaalatanii hiriyaadha waan wal arganiif wanti itti aaru tokko illee hin jiru waan isii godhullee hin jiru jechuudha. Isiin na dheessiti. Karaa keessatti miishajilee barreessuu sagalee qaqqabee fi ani yoo dandeette akka gootu godhi miila jalatti illee kufiti anaaf si waliin nu araarsi. Yoo dadhabdee sanis kan hiddu taate ilmaan tiyya akka gootu godhi qabee harkaa fuudhii fidiiti. Ani dhungadheetumaan laaleetumaan ijoolleetti ilaalee dhungadheetumaan sitti kennee fuutee itti deebista. Achiin booda akkaan fuudhee itti deebisuu argite isiin iyyuu edaa ilmaan irraa fudhachuun deemu waan na harkaa fudhatee na ari'u si'a. Yoo ilmaan na harkaa fudhatee na ari'e ani yoo miyyuu ilmaan tiyya waan argu jetteetiin sodaan akkasii akka keessatti hin dhagayamneef hin mul'anneef akkasitti akka hin sodaanneef akkas godhee itti mul'isuuf deema silaan. Sila yaadni kiyya akkas godhee ilmaan fuudhee itti deebisee itti mul'isuuf deema. Fedhiin kiyya an akkas godhee itti mul'isuuf deema silaa. Garuu isiin immoo yaada akkas hin qabdu. Ana san itti mul'isuuf deema isiin yaada san hin qabdu jechuudha. In sodaatti eega takka harka geettee asuun deebisutti Amaariffaa isaanii adii qabu. Akkasitti san sodaatti jechuudha isiin ana silaa deebisee itti mul'isa akkasii wanti jettutti. Hawwaa yoo kana godhu baattee amma booda itti aarayu jechuudhaan. Yoo waan kana naa goote hedduu galateeffadha. Yoo kana naa gochuu dadhabdee ka diddu taate hedduu itti aara. Maaliif amma Sumayyaan assanaama keessa jirti. Haganatti hin baatu yaada. Maaliif eega takkaa dhufti isiin amma yookiin qaanfatte. Mana ganaa kireeffadhee meeshaa bitadhee maal jechuu ol baatee sodaachuufaa sodaatti himachuufaa sodaatti. Asitti deebi'ee galachuufaa sodaatti fa'a. Yoo kanas ka sodaat taate miidiyaa irratti illee osoo hin baasiin an shuggaa mafruusa qabee fi jira mana qabee fi jira. Qaxeettee dhufteetumaan asii galtee jiraachuun dandeetti akka isiin kana hin qaanfanneef an amma qabdii kafalee jira jechuudha mana qabdii kafalee jira. Osoo sodaatiin mana isitti mana kanatti kafarrashan kanatti osoo galtee isillee bareedaadha jechuudha. Qaanyii takka malee asitti yoo galtee hedduu bareedaadha yaada. Maaliif isiin san saalfattee fa'anii saalfattee meeshaa gurgurtee mana gadhiistee deemtee akkamitti amma mana kireeffattee galtee maqaa ofiitiif maan naan jedhan ka jedhu sodaatte silaa kana sodaachuun qabdu dhuftee itti galuu mirga isiitiin dandeetti. Ani nama waan akkasii qaanfattuu miti an abbaa ilmaan isiiti jaarsa isiiti waan kana sodaattu hin qabdu jechuudha. Kanuma itti maa jira jechuudha. Illee immoo namoota hedduu immoo yookaan immoo isilleen kuteettee kuteen jetteen himne yookaan dhiisiyyuu hin jenne yookaan dhiisellee na jala sin deebiin hin jenne bakka deemtu hundatti akkaan jala deemuuf naa himti. Hordoftoonni illee kun amma waggaaf deemaa nu jala cinqamaa jiranii yoo an cinqamee olii gad deemu naa wajjin yaadan kanaa wajjin deemu jira kanaa wajji yoo itti dhagayamu ka booyuu jira. Hordoftoonni hedduu cinqamanii rakkatanii jiran jechuun hordoftoota illee kabajii jedhee itti himee waan barbaachisu kataa'ee boo'u jira ka waa meeqa jedhu jira jechuudha. Kanaaf rakkoo adda addaatti jira jechuudha. Kanaafuu silaa akkasitti qaanfatuuf dhiistee shuggaa mafruusa kana qabdeefiti anillee Itoophiyaatti gadi hin deebi'u asuma Yaman kana keessa teenneetumaan manuma farrashan kana keessa teennee haala saniin akkasitti teennee wajjin jiraannu yoo barbaadde ilmaan illee asuma barnootanidha. Itoophiyaallee akka waan jibbitee akka waan tadha'een fakkaata akka fiigaa Yaman dhufteetti waan san qofa adda baafachuuf illee miti dhuftee kaatee namni qabeefaa itti noome achitti araaramne waan akkasii yaadallee ni qabdi naf fakkaate. Inshallah namoota iddoo akka du'aa ina gootan beeka. Inshallah mana amma qabee kana keessatti akkasuma yaallee dhuftee harka kennattee walii araaramne ilmaan tiyyaa wajjin keessa akka jiraan abdii guddaa qaba. Wajjin akkas keessa jiraan abdii guddaa qaba. Inni dhuftee yaada abdii osoo hin kutin taa'ee ni eegaa jechuudha. Hanga isiin dhufteetiniin walii araaramnee mana kana keessa wajjin jiraannutti gammachuu nullee gammannee gammachuu kennallee isillee ni argitan jedheetii yaada. Isinis tolchaatii du'aa nu godha. Inshallah asuma yaallee ni dhufti.
wanti jechuun araaramtee mana kana keessa naa wajjin jiraatti yaada namoota heddumoo yeroo deemtu namoota hedduu yaada adda addaa kennitanii yaada keessan kana tuffadheetii jibbeetii miti yaada hedduu kana kennitan karaa keessatti illee komantii jalatti illee tokko eerpoortii keessatti himeetii akka isin achi biyyaan baane akka gadi seenne goosii bakka tokko qabu yaalii jedhan tokko wanni akkasii kun yoo mana murtiitti irraa waa miidhaan guddaa wayii uumamee kissii wayii jiraatee mana murtiitti irraa dhufe malee immigireeshinii waan kana jala hin deddeemu jechuudha dhuunfaa jaarsa jaartii jidduu oma argatti hin seenu jechuudha akkas godhaa asiin dabarsin asiin qabaa akka jedhuun taate jechuudha nama keessa wallaaleetti miti namni beekuun jira garuu nama sii godhuufaa kanaan jedhu jira nama hedduu jechuudha achi keessaa nama hin beeknaa achiin nama sii goonafaa akka jedhu jira dubbiin sana osoo hin ta'in rakkoon isii maali jaarsa jaartii na jalaa dheessite maaltu na qaree jaarsa jaartii jidduu maaltu na qeechuu hin danda'amu seera keessa waan hin jirre jechuudha isiin na dhiistee ilmaan qabattee fi fiidee deemteef immigireeshinii waan ilaallatu hin qabu jechuudha. Kan biraa yoo isiin fakkeenyaaf Yaman deemu jira Yaman deeme jettee yookaan Itoophiyaa jira jettu viidiyoo waraabini jettan. Isiin viidiyoo tokko yoo fakkeenyaaf sanaa argee jettee viidiyoo waraabdee gadhiiste siistamni isiin fayyadamtu gaafa bakka tana jira jettu guyyaa lama dura achi sochootee jirti. Guyyaa lama achi sochootu malee viidiyoo san gadi dhiistu si. Kana baroonni itti qabamuu dide malee qabuun nama dhibu warra. Yoo Finfinnee jira jettee bakka kana jira jettee guyyaa lama dura viidiyoo san waraabdi. Egaa achi fagaattee booda gadhiiste jechuudha. Waan achi dhaquun jirtu guyyaa lama dura kutte. Hoteela kanas amma gaafa isin viidiyoo gadhiiste isin guyyaa lama sadii dura baateedha. Yeroo san jechuudha san tammatti. Kana isin ajaa'ibsa waan ajaa'ibaati siistamni isin itti fayyadamtu nama waa'ee wanti dalagu fakkaatti jechuudha akkatti mala kana uummatteef fiiduun jechuudha. Sanitti qabamuu hin dandeenye taafteef du'aa nu godhaa inshaallah. Inni dhuftii silleen harka kennattee mana mafruusha kiraa qabdii kafale kana keessatti wajjin akka duraanitti ni jiraanna wajjin ni gallaa ilmaan tiyaa wajjin isii wajjin jedhee abdii guddaa qaba. Taaftee du'aa itti sirnu godhaa dubbii isin dheeressee jira. Waan dhageeffataniif waan daawwataniif galatoomaa isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagayaan nuuf tura. Baay'ee baay'ee.